AI jechuun maashinii akka sammuu namaatti yaadu, barachuu fi murteessuu danda'u jechuudha. Garuu AI nama bakka bu'uuf hin uumamne. Inni nama gargaaruuf kan hojjetamedha. Fakkeenyaaf YouTube viidiyoo ati jaalattu siif yaadachiisa. TikTok kontentii siif filata. Google Maappii karaa gabaabaan siif agarsiisa. Kun hundi AI'dha. AI akkamitti hojjeta? Kitaabni kun akka ibsutti AI wantoota sadii irratti hundaa'a. Tokkoffaa daataa, odeeffannoo baay'ee jechuu. Lammaffaa algooriizimiidha, seera itti yaadu jechuu. Sadeessaa learningidha, dogongorii irraa barachuudhaan. Kanaaf AI guyya guyyaan caalaa barachaa deema jechuudha. AI jireenya keenya keessatti AI bakka hundatti argama. Hospitaala keessatti, mana barumsaa keessatti, daldalaa fi maarketingii keessatti, baankii keessatti, akkasumas sooshaal miidiyaa irratti. Dhugumaan ati AI fayyadamaa jirta, yoo beektes yoo hin beeknes. Sodaachisummaa AI. Namoonni baay'een AI hojii keenya fudhata jedhanii sodaatu. Garuu kitaabni kun akka jedhu AI hojii muraasa balleessa, garuu hojii haaraa baay'ee uuma. Furmaanni tokko qofa. AI wajjin hojjechuu, barachuu. Ergaa xumura kitaaba kanaa, ergaa guddaan kitaabni kun dabarsu AI ogeessota qofaaf miti. Namni hundi hubachuu danda'a. Yeroo ammaa kana AI yoo hin baranne gara fuulduraatti rakkachuu danda'a.